يعني بنت هبشة انت بابا كويس ماما كويس، اعطي مصاريف، ما في اضرب، ما في كلام، ما في قرقر، اعطي اكل نظيف، لازم شغال اعطي اكل نظيف، ما في اعطي اكل لا اكل نظيف. سم بنت انت 100. waaqayyoon akkanumatti umrii keessii faa dheeressu. Dhugaa namtichi kun baay'ee sarraatanyaadhaaf yaada, baay'ee nama ijoollee keessattuu sarraatanyoota nama yaadudha, nama qaqqabuu yaadu miti, nama amalee isaanii qabu yaadu yeroo baay'ee nan arga jechuudha viidiyoosa. Hashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kooti kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoos ni haa baay'atu jecha. Egaa har'ammoo viidiyoo takka walitti deebinee jirra. Akkasuma warroonni immoo chaanaala kiyyaa faaraa taatanii subscribe gochuudhaan maamila keenya ta'a. Warri ta'aa jirtan immoo hedduu takka naa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Egaa maal qabattee dhuftee jechuun keessan oolu akkuma viidiyoo xiqqoo takka agartan irratti namicha kana namoota baay'een kan beektanis hin jiru. Kan jiraatu Saudi Arabiyaa keessadha. Inni jiraataa Saudi Arabiyaati jechuudha. Dhugaa dubbachuuf viidiyoo isaa namoonni hordoftanii TikTok irratti jechuudha. Hedduu takka ijoollee sarraatanyaa waliin taphatanidha. Innillee sarraatanyaa 3 qaba. Sadeessaniyyuu bakka yoo suuqillee geechee waan adda addaa bituu fi yoo nyaatas wal dabarsee hin beeku, saniyyuu gadi qabee hin beeku jechuudha. Sababni isaas sarraatanyaa gadi qabuu hin barbaadu jechuudha. Bakka maaliif akkuma keessanii akkuma obboleewwan keessaniitti yaadaa akkuma ijoollee keetiitti qabee nyaata darbeen kennanii fi nyaata yookiin akkuma ijoollee keetii nyaata addasii kennii fi nyaachuu akkasuma nyaachuu qabdi. Isaanis yoo immoo jarri shaggaa ta'e faazirii maazirii yoo shaggaa ta'ani isaanillee akkasuma shaggaadha. Kanaaf immoo nyaata gaarii kennuu fi qabdu jedha. Inna waan baay'ee das nama jedhu keessa ijoollee sarratanyaa hin kabada jechuudha namtichi kun. Akkasuma biyya keenyallee yeroo baay'ee deema. Viidiyoo biyya keenya deemallee hin jira jechuudha. Dhugaa dubbachuuf viidiyoo tasaa jala seenee hedduun daawwadha jechuudha. Viidiyoo biyya keenyaa ila akkatti inni biyya keenya jaju jechuudha. Dhugaa rabbi viidiyoo kaleessa mudeen gadda hojjedhee ilaaledha. Tokkollee jechuudha bakka waa'ee buna keenyaa fa'aa biyya keenyaa nyaata biyya keenyaa waanuma nyaatallee hin jirre se'anii isaan bakka kan beektanii miti reenitti yoo sarraatanyaadha dhufne kana keessattuu warroonni nyaata nama dhooggatan biyya keenya akka waan nyaanni hin jirreetti nu laalu jechuudha. Garuu kan dhaqee beeku akkanatti nu hima jechuudha. Akkanatti nu jaja jechuudha. Dhugaa hedduu takka nu jaja jechuudha namtichi kun. Maali waan biyya keenya dhaqee argee qilleensumti isaaniitu hedduu takka namatti tola qilleensa isaaniitu jedhu. Bakka waan biraadhis namni isaaniitis dubartoonni isaanii dhiirri isaanii jedhe hedduu takka nu jaja jechuudha. Kanumaaf sarraatanyoota keenyallee hin jajaa jechuudha. Ijoollee Itoophiyaa baay'een jaaladhalleedha jedhee jira. Maaliif bakka ijoollee Itoophiyaa nyaata isin hojjetti jedha. Bakka firiidhas jedhee jira jechuudha. Baay'ee tokko jechuudha. Yaa sarraatanyaa takka Itoophiyaa qabaa jechuudha. Ofii isaatiif iyyuu jechuudha. Dhugaa habushoo jedhe akka malee kana ta'a jechuudha Itoophiyaa keenyatti jechuudha. Kanaaf nama akkanaa waaqayyoon mana kana nama kana waaqayyoon taa qabu akkasuma immoo nama beekutu namaaf sarraatanyaadhaaf naha inni nama waaliif waan biyya keenya jechuun hin beeka waa'ee biyya keenya wanti hundi akka jiru hin beeka jechuudha. Maaliif dhabneetii miti kan biyyaa baane nuti of jijjiiruu hojjechuudhaaf jechuudha lumaa galatti. Namoonni immoo maatii mana keessatti dararaa jiran dhuguma hin arga waan ta'eef hin hojjeta yeroo baay'ee viidiyoo dubartoota isaanii irratti hin hojjeta. Sarraatanyaa gadi qabuu yaadinaayi. Waan nyaatan kennuufi qabdanii uffata isaanii uffisuu qabdanii jedha. Uffata isaanii uffisee akkattiin ijoollee isaa jechuudha. Ijoollee gizee qorraa ofii isaatii geessee suuqii waa hundi isaanii akka tokko bitaaf jechuudha. Bakka hin bitaa fi sixootaa kennaa fi ani waan viidiyoo isaa hordofeef jechuudha. Waaqayyoomti nama akkanaa rabbii namatti haa qabu dhugaa rabbi. Waaqayyo umrii keessiif haa dheeressu dhugaa rabbi namicha kana umrii kee dheeradhu sin jedha. Namni addunyaa irratti waan gaarii hojjete gaarummaa isaa fudhateetuma deema. Rabbi ofii biratti illee akkasumatti jaalatame jechuudha. Addunyaa haaratti kan jaalatan hedduu sarraatanyaa san jaalanne hin jiru jechuudha. Mee koomeentii isaa ladoo deemtanii laatan ijoollee keessattuu Itoophiyaa keenya hedduu koomeentii isaa kennite jechuudha. Maaliif waan akka nama gaarii ta'e beekameef nama gaarii waan ta'eef jechuudha. Akka sarraatanyaa gadi qabne jechuudha. Ijoollee sarraatanyaatiif buna buusaa fi namni tokko tokko bee dhugaa rabbii araboota akka takka nan taasifamte sarraatanyaa kan buna buusti dhiisiti. Yooma kilaasuma isaatu seente yookiin bakka manni dhiiraa jiru sanii deemi jedhee si afatu miti. Kuni bakka buna buusti fi ijoolleen nu buusaa jedhaa bakka wajjin taphata jechuudha. Maaliif bakka ilma namaati kaa ilmi namaa ilma namaati waan ta'eef ifachuu hin tuffatu hin ifatu bakka kabkaa bidhaan qaba jechuudha. Kanaaf nama beekutu biyya keenya sima jechuudha.
agartanii nama beekutu biyya ofiitillee hima biyya namaatillee hima jechuudha amma meelee waan baay'ee nu hime namtichi kun dhugaa rabbii jechuudha warroon araboonni isa hordofanis hin dhagahu akka Itoophiyaa keenya nyaatni biyya keenyatu akkam akka jiru akkasuma qilleensi biyya keenya akkam akka jiru bunni biyya keenyatu hoo buna biyya keenyaa jedha bara buna biyya isaanii jedha bara akkatti nu jajju jechuudha kanaaf akkaratti ilaalu gorsaa jechuudha warra madaamota illee gorsaa jira jechuudha anna kanaaf waaqayyo adda bakkasii sitti qabu jechuudha kanaaf namtichi kun hedduutu akka dinqisiifadha hedduutu akka kabaja jechuudha maaliif bakka viidiyoo isaa yoo ilaale baay'ee natti tola jechuudha nama kabaju keessaa araboota nama kabaju keessaa isa tokkodha jechuudha gadi nama qabu yaadu biyyallee hin deema biyyoota hundarraa baay'ee deema Itoophiyaa kana gisee baay'eetti deddeebi'a Itoophiyaa ammoo sirriitti nyaata Itoophiyaa jedha abeet buna isaanii jedha bakka baay'ee nu jaje jechuudha maaliif itti makaama sarratanyaa nu akkasitti gadi nu qabdu bare amma kana dhageessee gisee tokko ijoollee teenya edaa nyaanni illee jira kan jedhee amma viidiyoo sana ijoolleedhaan nyaata illee kennu dhabamu inna kanaaf viidiyoo hojjeta jechuudha namtichi kun haa galatoomi sin jenna namicha nana maqaa dha'uuf ijoollee na bira jira inna akkasiniin jedha kanaaf obboloota koo hedduutu akkanatti toleeta namticha kanarratti hojjechuu danda'e jechuudha. Kanaaf namni tokko gaafa hin beektanii sarratanyaa fa'aa beekan nyaata dhugaa dubbachuuf mana baay'een argaa sarratanyaa akkuma sareetti kan laalan kan nyaata osoo hojjettuu nyaata hojjettee ijoollee ishiitii kennite kan sarratanyaadhaan kenne meeqatu jira dhugaa rabbii isin jedha ara dhugaa waaqayyoo jechuudha badaadha warra akkasiisu wanni akkasiisuun badaadha dhugaa isin jedha jechuudha maaliif hagamuu kan jiraatanii miti waaqayyo nama argaa ishee namtuu nan arguu akkas godha jette garuu waaqayyotu ishee argaa wal dabarsuun qabdu sarratanyaa soo taate waan nyaata biyyaa baanee fi miti nuti nyaata biyyaan baane garuu nama dhossanii asanitti nyaata bule fa'a kan kennaniif baay'eetu jira ijoolleedha mee ijoollee harki keessan jechuun mee madaamiin keessan kan harkaan isinii kennitu hin jirtu kan ofii godhatanii nyaanne jechuudha hin jirtu ijoollee nyaata nu jenne ishiitu kennaaf jechuudha akka ijoollee ishiitti kan hin kenneef hin jira jechuudha kan akka ijoollee ishiittis kennuuf hin jira jechuudha garuu immoo ijoollee baay'eedha hin jirtan jedhee yaada mee namni akkasii baay'ee hin jirtanii namoonni akkasii isin keessattuu immoo xiqqeessitee isaanii rafaa kan isinii gootee rabbi qoonqos hin qabdu hin jirtu hin jedhan hin jirtu ijoolleen dhugaa rabbi jechuudha maaliif keessattuu ijoolleen nyaata hojjettan immoo rakkoon qabdan warra nyaata hojjetu ofiif hojjeta waan ta'eef hojjetee hin nyaata gisee sanillee ofiisaatii fudhatee ofiisaatii kenna waan ta'e garuu ijoolleen nyaata hojjenne baay'ee guddaamu kan harka isheetiin hojjettee kennituuf sun baay'ee guddaamu jechuudha nyaata gahaa qaban jechuudha dhugaa dubbachuuf kanaaf nyaata sirriitti osoo kennaniif himee maal ta'a nama baay'een argansa ani nyaatuma dubartiin naa kennitu irraa fudhadhee nyaadhaan isheen naa kennitu ta'an irraa fudhadhee nyaadhaan haga buukiyyaan oola malee yookiin qixxaa goggogaa suqadhee nyaadha jaaladhaan rabbi bakka anuuf yaa godhee nyaadhaan dassu naa jedhan maaliif bakka asii siulleen qubsitu bara wanni sasatti qicaan rabbi ijoollee beeksislee qubsitu nama baay'een arga waan ta'eef si'oon qubsitu waanuma xiqqoo isaanii xiqqoo irratti qicxab sii gooti ijoollee ishii ta'e hartee kenneef garuu sarratanyaa xibgooti kan lukkuullee ittiin gooneef baay'eetu jira jechuudha. Laa kanaaf akkanatti ol dabarsitii jechuudha akka namticha kanaa osoo ta'e immoo silaa baay'ee bareedaa namni hunduyyuu sarratanyaadhaaf akka namticha kanaatti yaade silaa nutuyyuu mataa keenya gadi hin jedhu jechuudha hin dararamnulleedha jechuudha garuu namticha kana waaqayyo umrii isaa haa dheeressu jechuun barbaada sumaanii viidiyoo kana waraabeef isa kanas hin jedha obboloota kooyi hanga viidiyoo biraatiin walitti deemnutti immoo viidiyoo kanaan hundi keessaniyyuu turtii gaarii sin jedha akkasuma immoo yaadaa fi qeeqoo qabaattan koomentiitti barreessuun hin dagatinaa sin jedha obboloota kooyi obboloota koo dhugaa dubbachuudhaaf immoo viidiyoo maaliif akka ta'e nan beeku viidiyoon kiyya ilaalamaa hin jiru akka yeroo duraa soomaniin ta'in dura sirriitti ilaalamaa ture viidiyichi jechuudha amma garuu na dagattanis ta'e na irraanfattanis ta'e ani hin beeku jechuudha adaraa keechan jajjabeessaa isinin jedha warroon immoo sheerii keecha sheerillee innoo godhaa isinin jedha viidiyichi naaf deemuu didee waan deemuu dideef hin beeku ani laallamuu didee akka yeroo duraatitti jechuudha anis viidiyoo dafee illee irratti gallakkisaa hin jiru sababbiin isaas biiziin ta'e hin beektanii daa'ima wajjiniin baay'ee biizii ta'e yeroo man viidiyoo hojjedhu na baay'ee immoo ribaa ka'ee na hojiin qabadhaa sababa sassanii nan xiqqooshi biizii ta'e jechuudha kanaaf obboloota koo adaraa keessan laayikii sheerii naa gochuu hin dagatinaa isinin jaaladha isinin kabaja hanga viidiyoo biraatti walitti deemnutti immoo viidiyoo kanaan turtii gaarii isinin jedha baay'ee isinin jaaladha isinin kabaja hunda keessaniyyuu ciao